Kun qophii qaroo qarreeti. Jaalalli simsimanna qab naguma Oromoon ilmi kan abbaadhaan kan abbaadhaan yookaan ammoo kan abbaadhaanudha jedhama. Kan si ajaa'ibu abbaan keenya balaa isaatiin dhukkubsatee du'e. Erga lafti kun jalaa fudhatamee dhukkubsatee du'e. Naasuudhaan bakka manatti hafee waggaa 7 cisee ergasii booda boqotee jechuudha. Qonnaan bulaa fi ijoollee qonnaan bulaa keessaa isa tokko. Kun hojii keenya isa jalqabaate jechuudha.